Miseensonni koree dhaabbii bulchiinsa magaalaa Adaamaa akkaataa magariisummaa fi qulqullina diichiiwwan qarqara daandiiwwan magaalichaa daawwatan. Kaayyoon daawwannichaa sadarkaa qulqullinni bo'oowwan lolaa qarqara daandiiwwanii irra jiranii fi magariisummaa ilaaluun cimnoonni jiran akka itti fufan gochuu fi hanqinoota mul'ataniif ammoo sirreeffamni akka taasifamu qaama raawwatuuf itti gaafatamummaa kennuu akka ta'e eerameetii jira. Itti aanaan hojii gaggeessaa fi itti gaafatamaan damee tajaajila mana qopheessaa magaalichaa obbo Abtaamuu Gizaw miidhaginaa fi hawwatamummaa magaalittii daran dabaluuf gama qulqullinaa fi magariisuutiin hojiileen hedduun hojjetamaa jiraachuu ibsaniitii jiru. Hojiin guyyaa irraa daawwannu hojii misooma magaalaa keessatti hojjetamaa jirudha kan daawwatamaa jiru, koree dhaabbitiin kan daawwatamaa jiru. Inni kunis toora xiyyeeffannoo magaalichaa keessaa tokko kan ta'e bo'oo lolaa dhiibbaa fiduu danda'uun kan wal qabatu. Dhimma bo'oo lolaatii fi akkasumas qulqullinaan wal qabatee magariisuu wal qabatee hojiiwwan gama tajaajilaatiin jiran kan ilaalamaa jiru yoo ta'u, kanaaf immoo hojiin kun bakkee amma dhaabbannee jirru kun yeroo dheeraadhaaf kan rakkoo ta'e bishaan kara barbaade kan deemaa jiru. Kan ammoo akkam goone sirreessinaa karamitti osoo deeme kan jedhu san sadarkumaan teenyee ilaallee qorannee hojii keenya osoo maal goone kan jedhu san tokko lamaan ifa laallee boodatti abbaatti goone jechuudha. Keessumaa bo'oowwan lolaa qarqara daandiiwwanii qulqulleessuu fi hojiin magariisuu daandiiwwan qaxxaamuraa yookaan haayiweeyi fi kanneen biroo irratti bal'inaan hojjetamaa jiraachuu himaniitii jiru. Amma kan laallu kun yoo xiqqaate kiiloomeetira hedduudhaan karaa lakkaa'amu booda irratti ilaaluu dandeenya. Bo'oo lolaa amma bakkee amma ilaalaa jiru kana keessatti kiiloomeetira 9.5 kan qulqullaa'edha. 9.5 bakkee amma dhaabbannee qofa kan qulqullaa'ee jirudha jechaadha. Kun immoo bitaa mirga isaatiin gaafa dachaaftu meeqa akka ta'e naannoo 19tti kan dhiyaatu ta'uu isaati jechaadha. Kanaaf hojiin kun kan hojjetame hojii torban tokko keessatti hojjetamedha. Hojii torban tokko keessatti hojjetame kan hojjennu qooda fudhattoota hirmaachifneeti. Qooda fudhattoota hirmaachisuu cinaatti immoo gama seeftineettiin humni isaanii waan danda'u. Karaa magariisummaatiin, karaa biqiltuu dhaabuutiin, karaa lafa biyya qopheessuutiin waabii nyaataa mirkaneessuu keessatti hojii gama waabii nyaataatiin hojjetametu irra caalmatti kan amma daawwachaa jirrudha. Kanaaf bifa kanaan hojii keenya hundasaa rooga hundaanuu hojjenna jennee kan amma ilaallu kun yaaddoo ganna rooban dhufuu danda'u ittisuudhaaf hojii hojjechaa jirrudha. Miseensonni koree dhaabbii fi qooda fudhattoonni daawwannichaa gama isaaniitiin of durri gadna akkuma beekamu. Magaalaa keenya keessatti yeroo gannaa kana bakka tokkotti lolaan hin huba. Kanaaf manni qopheessaa qophii akkamii taasisaa jira kan jedhu san alatti gabbaanee daawwachuudhaaf kan baanee fi waan agarra keessatti qophii cimaatu godhatamaa jira. Qophiin bo'oo lolaa qulqulleessuu bal'inaan itti deemamaa jira. Bakka bal'isuu danda'amutti bal'isuudhaaf paayipiidhaan galaa jiru. Naannoo bishaan hubu galaanni hubu addaan baafataniiru. Addaan baafatanii rakkoo saniif ammoo furmaata waaraa kan ta'u furmaata waaraadhaaf bulchetanii kan yeroodhaaf hiikuu danda'amu itti deemaa jiran waan ta'eef akka ciminaatti ilaalla. Dhugaa dubbachuudhaaf manni qopheessaa hojii guddaa hojjechaa jira. Bo'oo lolaatiin wal qabatee naannoowwan biran gahamin kan hin mul'atin bo'oo lolaa bishaan asfaaltii haayiwee gubbaarratti amma ilaallee dhufne kun bo'oon isaa suruma dhokateetu margaaf biyyeen irratti margee bosona ta'ee naannoon sun keessattuu haala nageenyaatiif illee kan rakkisaa ta'e bosona ta'ee jechuudha. Isa sana mancaasee seeftineetii humni itti fayyadamaa jiran kun immoo seeftineetii qabnu kana kanaan dura seeftineetiin kan baratame magaalaa kana keessatti akkasumatti guyyaa tokko guyyaa lama magaaluma xaxxaragee asfaaltii xaxxaragee ol deebi'ee mindaa nyaata ture. Amma garuu humna qabnu kana itti fayyadamnee koostii keenya hir'isnee silaa bajanni sun iddoo bajata mootummaatiin ramadamee bajata guddaa fudhata jechuudha. Garuu immoo hojiin itti jara kanaan hojjetame hojii baay'ee boonsaa ta'ee fi hojii keessattuu bo'oo lolaa humna guddaadhaan humna xiqqaadhaan waan guddaa hojjenni jechuudha. Akka magaalaa keenyatti hojiiwwan gurguddoo akka hojjetamaa jiran bitaa mirga laalleerra keessattuu humna namaa keenya keessattuu seeftineetii haalli itti fayyadamaa jiru waan gaarii ta'uusaa sirriitti kan laallee ta'uusaatu keessattuu immoo akka magaalaatti diichiiwwan ganna durseenii akkamitti hojjetamaa jiru akkamitti qulqullaa'aa jiru maaliif namni bishaan lolaatiin akka miidhamne dursa waan qophaa'uu qabnuuf akka magaalaa keenyaatti maaltu hojjetamaa jira kan jedhu ilaalee yuunivarsiitii keessatti waan jiru sosochaanee gisee ilaalu hojiin gaarii fi diichii qulqulleessuu wajjin wal qabatee waan gaariin akka hojjetamaa jiru kan laallee ta'uusaati. Gama kanaan magariisa wajjin wal qabatee akka magaalaa keenyaatti hojiin hojjetamaa jiru hojii gaariidha. Keessattuu dhaabbilee gurguddaa abboomsanii iddoo kennanii fi naannoo sanitti abbummaadhaan fudhatee magariisuu abbootii qabeenyaa misoomaa kana fayyadamnee hojjechiisuun
hojii fakkeenyummaa qabu naannolee biraatiif fakkeenya kan ta'udha kan laalle keessattuu naannoo Irreecha keessatti hojiin hojjetamaa jiru keessattuu naannoo Dagaagaa keessattis hojiin hojjetamaa jiru hojii naannoo biraatiif hojii fakkeenya ta'uu danda'u kan laalle ta'uu isaati abbaa qabeenyaa misoomaa diizaayinii kennanii fi bifa magaalli barbaaduun akka hojjetamu taasisuun isaa hojii jajjabeeffamuu qabuu fi karaa fuulduraattis daran cimeetti deemuu qaba waan jedhu qabna. Yaa'ii itti aanaan mana maree magaalaa Adaamaa obbo Tamasgeen Kabbadaam hojiileen qulqullinaa fi magariisuu hojjetamaa jiru abdachiisaa ta'uu himuun manni qopheessichaa bakka hunda qaqqabuuf itti gaafatamummaa qooduun sochii damee kanaan jiru cimsee itti fufuu akka qabu dhaamaniiti jiru. Ganni fuuldura keenya jiru kanaaf diishiiwwan jiran qulqullaa'uu qaba kan jedhu irraa xiyyeeffanneeti kan bobbaane gubbii keenya keessattis dhugaa dubbachuudhaaf sadarkaa magaalaa keenyatti gama qulqullinaatiin hojiin bal'aan hojjetamaa jiraachuu isaati kan laalle kanaafis agarsiisuudhaaf keessaa diishiiwwan cufame akkaataan itti barsiisameetoo qophii isaa xumuraa jiraachuu isaati kan laalle daran kun karaa fuulduraatiifis magaalaa keenyaafis abdii guddaa kan namatti horuu fi qulqullinni jirus keessaa kosiiwwan jiru akkaataan itti to'achuudhaaf danda'amee jira magaalaa keenyatti kun daran cimeetoo yoo itti fufute bu'aan isaatis olaanaa ta'uudha.